Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa baase. Egaa kana booda nagaa fi gammachuutu nuuf ta'ee Ameen. Baga ayyaana qulqulleettii dubaroo Maariyaam dabra maxammaqa nagaadhaan geessanii Ameen. Baga walumaan geenye akka bifa dubbisaatti har'a ayyaana qulqulleettii dubaroo Maariyaam caamsaa 21 maaliif akka kabajamuuf wajjiniin ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Eebbi kadhannaan araarsummaan eegumsi haadha Waaqayyo hunduma keenya irraa addaan bahanii hanga bara baraatti Ameen. Caamsaa 21 hanga 25 dabre maxammaq jedhamuun beekama. Gibxitti kan argamtu maqaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin kan ijaaramte gululaatii mana kiristaanaa dabra maxammaq irratti dubaroon Maariyaam caamsaa 21 hanga 25tti walitti fufiinsaanii ibsamuu yookaan mul'achuu isheetiin sabni kiristaanaa ayyaana yaadannoo ishee ni kabaju. Haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam ilma ishee Iyyasuus Kiristoos waliin dachee Gibxii fi Itoophiyaatti yeroo godaantee turtetti iddoo yeroo ammaa kana dabra maxammaq jedhamtu boqottee ture. Gooftaan keenyas bakkicha eebbisee iddoo isheen itti ibsamtu yookaan mul'attu akka ta'uufi waadaa galeefi waan tureefi yeroon isaa yeroo gahetti dabri maxammaq gadaamii yookaan kawaalaa ta'e. Iddoo buufannaa monoksootaa hedduu tahee dabra maxammaqis haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam ifa uffattee raayyaan ergamootaa isheetti marsaniitoo yeroo sanattis suraafel holtuu yookaan maxxantii isaanii qabatanii sagadanii fi akkas jechaas ishee galateeffatanii abbaan samii irraa ilaalee kan akka kee hin arganne sirraas nama tahe kitaaba sinkeessaraa caamsaa 21 wareegamtoonni akka aangoo kabaja isaaniitti haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii fi sagaduu fi iccitiiwwan kan ta'an fardeen isaaniin irra tahanii gara isheetti dhiyaatanii jalqaba irrattis hangafni wareegamtootaa qulqulluun Girgiyooriyoos hangafa wareegamtootaa qulqulluun Giyoorgis hunda dursee ni sagadee fi boodarras warreen kaan bifa wal fakkaataan sagadanii fi kana booda qulqulluun Marqooriyoos farda isaa irra taa'ee gara isheetti dhufuun ni sagadee fi qulqulloonnis kabaja isheetii fi itti dhiyaatanii ni sagadanii fi itti aansuunis mootiin Heroodis kan isaan ajjeesisaa daa'imman Beetleemii ni sagadanii fi jaalalaa fi gammachuudhaanis hin taphatanii. Namoonni naannoo sana turan kiristaanonni warreen hin amannes kana yeroo arganitti gammachuudhaan addunyaa biraa keessa waan jiraniif itti fakkaatee ture. Kitaaba sinkeessaraa caamsaa 21 namoota dabre maxammaqitti walitti qabaman keessaa abbaa fi haati isaanii, firoonni isaanii akkasumas hiriyoonni isaanii namoota jalaa du'anii qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akka itti agarsiistuu fi namoonni yeroo ishee kadhatan akka bifa isaanii duriitti itti agarsiisti ture. Namoonni tokko ammoo huccuu citaa isaanii yookaan maarrabii isaanii olitti darbatu ture. Isheenis kan jaallatte yoo ta'e harka isheetiin qabdee deebistee kennitiif ture. Yeroo kanas namoonni hundi eebbaa fi addaan hiratu ture. Innis yerootti gara mana isaaniitti deemuu barbaadanitti nagaa itti dhaammatanii fi eebbifamanii deemu ture. Namoonni dabra maxammaqii fi naannawaa ishee guyyaa itti dubaroon Maariyaam arganitti warreen hin amanne kan itti amanan kan balleessan araarsummaa isheetiin araaraa fi dhiifama kan ittiin argatan kanneen amananis guyyaa itti eebbifaman ture. Uummannis ishee kadhatanii wanti dhaban hin jiru ture. Raajonni duukaa-bu'oonni qulqulloonni wareegamtoonni dubartoonni monoksootaa ergamoota dubaroo Maariyaamii fi yeroo sagadaniif ni mul'atu ture. Raajichi Waaqayyoo Daawiti sooressoonni biyya lafaa Ahzaabonni hundis fuula dura keetii ni deddeebi'u. Faarfannaa Daawitii
Faarsaa Daawitii boqonnaa 44 yookaan 45 lakkoofsa 12 jedhee qulqulloota dubaroo Maariyaam jedhee raajii kan dubbatee fi qulqulleettiin dubaroo Maariyaam qulqulloota dubaroo Maariyaam ibsitee fi itti mul'attee arguu fi hawwaniiru. Kadhannaan isaaniis dhagahamee fi haati Waaqayyoo ibsitee fi yookaan itti mul'attee bifa ishee ajaa'ibaa arganiiru. Kanneen keessaas Dabra Maxammaq, namoonni turan kanneen biroos qulqulloonni hedduu keessatti argamu. Ilmi ishee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dursee bara Sigaawweetti Dabri Maxammaqitti akka ibsamtu bu'uura waadaa inni galeefittis Itoophiyaa irraa, Gibxii irraa, Armiyaa irraa, Sooriyaa irraa, Room irraa, Tirsii irraa yookaan Giriikii irraa, Faras irraa, dachee yookaan iddoo Dabri Maxammaqitti dunkaana dhaabanii yookaan dunkaana buufatanii caamsaa 21 jalqabee hanga 25tti gammachuu guddaadhaan ayyaana keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajuu ni jalqabu. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam osoo adda hin kutin caamsaa 21 hanga 25tti ergamoota waliin, hangafa ergamootaa waliin, raajota waliin, duukaa bu'oota waliin, qulqulloota waliin, wareegamtoota waliin, dubartootaa fi monoksoota waliin ta'uun isaanitti mul'atti ture. Kana ammas kan amananis kan hin amannes ishee argaa ture. Kiristaanonni amanan amantaan isaanii yeroo cimuu fi kanneen hin amanne ammoo ilma ishee Yesuus Kiristoositti amanuun kennaa ilmaa fi maqaa kiristaanummaa ni argatu ture. Gululaatii sana irrattis yeroo ibsamtu yookaan mul'attu yaadaan lubbuun fooniin qulqulleettii kan taate haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam miidhaginaan fuula ishee fi ifti bareedina ishee garmalee ajaa'iba waan tureef luboonni uummannis akkuma Elsaabeet haadha gooftaa keenyaa nuuf ibsamuu yookaan mul'achuu keetii fi nuti akkam carraa qabeessota jechuun ni iyyu ture. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamis isaan eebbisti ture. Jaalalli haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam sirriitti kan baay'atee fi abbaan tsigee dingil Dabra Maxammaqitti kabaja guddaa ibsamtee kiristaanotatti kan mul'atte haati Waaqayyoo isaaniif akka ibsamtuu fi kitaaba isaa Maayileet Tsigee irratti bifa fuula keetii ilaaluun kan namni du'e hamma ka'utti guyyoota 5 fi Dabra Maxammaqitti ibsamtee yookaan mul'attee yeroo turtetti yaa Maariyaam hangam nama gammachiista ture. Guyyaadhaan kan si arge miti halkan iyyuu abjuu isaatiin kan si arge kan eebbifamedha jechuun kadhateera. Namni amanamaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam abbaan tsigee dingil ximooxiidhaanii ta'uun garmalee ajaa'iba kan taate siilii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam erga ilaalan booda jechoota galataa kana isheef dhiyeessan. Maariyaam siiliin kee addunyaatti kan akkasitti ibsitu yoo ta'e samii irratti fuulli kee hangamaa ifu hangam haa bareedu. Si arguu irraa gammachuu argamu akkan quufuu fi abjuudhaan naaf ibsi jedheera. Hayyuu yookaan beekaan mana kiristaanaa Itoophiyaa abbaan Gihoorgis inni gaazexaas Dabra Maxammaqitti ibsamuu yookaan mul'achuu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam karaa kitaaba galataa Eziraa isaa irratti yaa mootittii mootonni siif ni tajaajilu. Mootonni sihin ni galateeffatu siinis ni jaju. Maqaa keetiifis gadi jedhu. Kennaa keetiifis sagadanii sagadu. Kabaja keetiifis galata ni dhiyeessu. Xiroosii fi Sinoodaa namoonni Gibxii fi Itoophiyaa Finqee fi Roomiyaa Maaroonii fi Armeeniyaa miidhagina bifa keetiin itti tola. Naatoo keetiinis ni gammadu jechuun ibseera. Lapheen isaanii guutummaatti waan gaarii kan guutame icciitiin sirriitti kan ifee fi jechaanis galatoodhaanis kan ibsameef isheedhaaf gitu kan hin argamnee fi
ogummaadhaanii kan guutaman beektonni mana kiristaanaa kanneen yeroo durii turan waa'ee haadha keenyaa Waaqayyoo bal'inaan barreessaniiru. Hangafni Phaaphaasotaa Qophoosiin Qulqulluun Epheefaanusiin haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam karaa hundaanuu kan kabajamtee fi cimtuu turte, kan dubbattus baay'ee xiqqoo kan tahee fi innis raawwachuudhaaf barbaachisaa yeroo itti ta'uttis garmalee qophooftuu taate, kan dhageessuu fi salphaatti haasaa taasisuu kan dandeessudha. Namoota tokkoon isaaniitiif kabaja yookaan nageenya ni kenniti. Hojjaan ishee giddu galeessadha. Namoonni tokko garuu hojjaan ishee dheeraa akka tahe ni dubbatu. Nama tokko waliin sodaa malee ifatti kolfaa fi iyya tokko malee ni dubbatti. Keessattuu gonkumaa haariidhaa fi nama hin affeertu ture. Bifti ishees akka oomisha qamadii gahee kan bareede, rifeensi ishee gara diimaatti kan siqu, iji ishee ifaa fi gara laafessoota kan tahan, bifti ishees gara bunnaammaatti kan siqu, baalleewwan ija ishees magariisa zayita fakkaata. Nyaarri ija isheetis gartokkeen naannawaa fi halluu gurraacha ifa qabu. Funyaan ishees dheeraa yoo tahu, hidhiiwwan ishee diimaa fi guutuu ture. Fuulli ishees geengoon isaa boca hanqaaquu kan qabu yoo tahu, harki ishee dheeraa fi qubni ishee baay'ee dhedheeroo turani. Of tuulummaa kamirraayyuu bilisa kan taate yoo tahu, maal na dhibdeen ishee bira gonkumaa hin jiru ture. Wantoota dhufanis gonka gadi of qabuun simatti turte. Uffata halluu uumamaa qaban uffatti ture. Kunis sirriitti ishee waliin kan deemuu fi mataa ishee irratti ulfina qulqulluu kaawwattu dhugaa kana kan ibsuu kan danda'u. Daandii hunda irrattis kennaa Waaqayyoon kan guutamte turte jechuun waa'ee haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam ibseera. Kitaaba Malkaa Maariyaam kan barreesse haadha Waaqayyoo kan taate dubaroon Maariyaam fuula ishee arguu fi hawwee aduu guyyaa hunda ifu faaya isaa kan taasifate, bifa keetiifis nageenyi ni ta'a. Jaalala kan filattuu fi jaalala kan jalqabaa taasifattuuf ati Maariyaam kan biraafis kan hin himne akkan sitti himuu fi al tokko fuula kee naaf ibsi jechuun kadhateera. Ameen. Kadhannaa fi eebbi haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam nurraa adda hin bahinii nurra oolee haa buluu. Waaqayyo waadaadha sagaleen nutti araaramuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Irra deebiin kadhannaan araarsummaan haadha Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaam nurraa adda hin bahinii. Ayyaana gaarii na kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise Waaqa tokko kan ta'an Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluuf galanna ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf